Sifan godhaa jirtu yeroo baay'ee kana caala waa baay'ee godhaa turte Sifan waa Oromoof jechuudha. Har'a dammoo kana magabachiisu alaabaa lafaa kaastee nurraa fuutee diina nu gubdee maas dhagame. Ani gammachuun hangar dhagame beeku maaliif uummanni keenyaadha dirree ka dhufe nama muraasa qeerroo muraasaan dhufnee sababa Sifan moo'attee uummata washaa moo'annee cabsinee hamilee as keessaa baafnee sababni isaas alaabaa nu jaalannu alaabaa nu itti dhumne alaabaa bilisummaa uummata Oromoo alaabaa kana fuutee dhungattee jennaa aaranii isaan gubatanii as keessaa bayanii baay'ee tokko nu gammachiisee baay'ee gammadeen. Anna mijattii kana jabeessuu qabna hamilee ta'uu qabna yeroo baay'ee alaabaa Oromoo akkana yeroo lafaa fuutu yeroo hedduu argaa waa Oromoolee hedduu waa guddaa dalatti kanaafuu hamilee ta'uu fi qabna. Bira dhaabbachuu qabna jetta. Atileetonni keenya hundaayyuu atileetonni amma fakkeenya hangafa atileetii Fayyisaa Leellisaa fudhannee hedduu itti dabaluu dandeenya. Warri ijaan qabnes warri dheengaddaa kana galanis sababa Oromootiin cunqurfamaa turanii har'a yeroo uummata Oromoo yeroo cunqurfamus nu faana cunqurfamanii har'a yeroo nu gara ifaatti deemnus nu faana ifaatti deemaa jira waan ta'eef atileetota keenya hundaayyuu sirriitti deeggaruu qabnaa keessattuu Sifan guddaa galatoomii lammummaa biyyaa biraa argattee osoo jirtuyyuu alaabaa keenya fuutee dhungattee deemuu isiitiif hedduu galatoom jenna. Anna Sifaniif qeerroon duhaa jirtu kun hamilee uummata ijoollee kana sii kennaa ture.